Adooleessa 15,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliin Geetoo Lamayyooti. Qabsawaa Sabaa, Gaazexessaa, Bersiisaa fi Barreessaan Oromoo Kumsaa Burraayyuu Addunyaa kanarraa boqote. Gidiraa fi roorroon diinaa itti hammaannaan biyya abbaasaa Oromiyaa irraa jiraachuu dadhabee biyya hambaa jiraachaa kan ture obbo Kumsaa Burraayyuu biyya Awustiraaliyaa magaalaa Peerz keessatti kaleessa du'e. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1988 kaasee miseensa adda bilisummaa Oromoo ABO kan ture Kumsaa Burraayyuu gaazexeessaa, qabsaa'aa sabaa, barreessaa kitaabaa, barsiisaa seenaa fi afaanii akkasumas dabballee ABO ta'ee nama umurii isaa guutuu bilisummaa Oromoof gumaacha olaanaa kennaa turedha. Kumsaa Burraayyuu bara sirna darguu sana miseensa ABO ta'ee maadhee lafa jalaatiin dirqama isaa bahuu kan eegale yoggaa ta'u bara mootummaa ce'umsaa sanas ifatti ABO'tti makamee leenjii erga fudhatee booda dabballee ta'ee waajjira adda bilisummaa Oromoo muummicha Gullalleetti ramadamee hojjetaa ture. Finfinnee keessa dabalatee barsiisaa afaan, seenaa fi qabsoo Oromoo ta'uun alatti hundeessaa fi hoogganaa hawwisoo ABO bara sanaa ta'ee aadaa fi afaan Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa guddisuu keessatti gahee guddaa ba'aa ture. ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa erga ba'ees innii fi jaallansaa gariin biyya keessatti hafanii dirqama qabsoon isaanitti gatte akka biraatti bahaa turaniiru. Hayyama maxxansaa baafachuun barruu madda walaabuu jedhamu baatii baatiin maxxansanii afaan Oromoo guddisaa, dhugaa Oromoo baasaa, ummatichi dammaqee akka mirga isaaf qabsaa'u namoota taasisan keessaa tokkodha. Gulaalaa barruu madda walaabuu ture. Asoosama afaan Oromoo maqaan isaa Suuraa Abdii jedhamu barreessee tarree warra duraa afaan abbaa isaaniitiin jalqaba barreessan jedhaman keessatti galmaa'eera. Tiyaatira yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin barraa'ee qophaa'ee Dukkanaan Duuba jedhamu waltajjii irratti wayita dhiyaate qooda guddaa nama ba'ee ture. Sirni Adwaawii Kumsaa Burraayyuu fi jaallansaa yookaan hiriyoota isaa Oromummaa isaaniitiin yakkee mana hidhaa Impaayera Itoophiyaa keessatti gidirsaa tureera. Biyya abbaasaa keessa jireenya waan dadhabeef gara Jibuutiitti baqachuuf dirqamee kan ture Kumsaan achittis dirqama itti kenname osoo ba'aa jiruuti. Hordoffiin diinaa itti hammaannaan gara Awustiraaliyaatti godaanuun carraa itti taanaan gamas deeme. Achi yeroo jalqabaaf jaarmiyaa ABO Awustiraaliyaa fi Viiktooriyaa keessatti gadi dhaabee waa'ee Oromoo fi Oromiyaa carraa argametti beeksisuu itti fufe. Hoogganaa jaarmichaa ta'ee baroota dheeraaf nama hojjetaa turedha. Gaazexeessaa, qabsaa'aa bilisummaa fi mirga namaa, barreessaa kitaabaa fi barsiisaa Kumsaa Burraayyuu dhalatee waggaa 56tti mana jireenyaa isaa magaalaa Peerz Awustiraaliyaa keessatti Adooleessa 14,2025 kaleessa afurri isaa keessaa baate. Kumsaan mana dhaabee haadha warraa fi abbaa ijoollee lamaa ture. ONN maatii, firoottan, jaallanii fi jaallattoota Kumsaa Burraayyuu hundaaf jajjabina hawwa. Waggoota 5 darban keessatti hojjettoonni isaa 15 jalaa du'aniiru jedha dhaabbatichi. Kan miidhame immoo baay'eedha. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa biyya kana keessatti hojii erga eegalee waggaa 90 ga'eeraa jedhan. Isa sababeeffachuun dhiyeenya kabajateera. Kana sababeeffachuun akka beeksisetti waggaa 5 darban qofa keessa hojjettoonni isaa 15 jalaa du'anii hedduurra ammoo miidhaan qaamaa akka ga'e ibseera. Haala inni keessatti hojjetu bakka balaan namni fi uummanni geessisan keessa waan ta'eef hojjettootaa fi qabeenyarra balaa guddaatu ga'a. Bakka rakkoon nageenyaa jiruttis namoota biyya keessaa fi alaarraa gama biyya kanaatti baqataniif gargaarsa namoomaa kenna. Haala akkasii keessa waggaa 5 keessatti namoonni 15 waggaa jalaa du'an konkolaataa dhibbaa fi qaama namoota hedduurra balaan ga'eera. Hoogganaan quunnamtii dhaabichaa obbo Masfin Darajjee akka jedhanitti akka bakka konkolaattota jalaa miidhamanii 200 gargaarsaan waan argateef waajjiroota akka biyyattii damee 14 qaburra hojiin gargaarsaa namoomaa kennu hin dhaabbatu ittuma fufa. Lammiileen biyya alaa waraqaa sobaan biyya seenan 12,000 caalan qabamaniiru. Hojjettoonni waajjirichaa 26 ammoo kachachalaan to'atamaniiru. Bara hojii kanaa keessa hojjettoonni waajjira immigireeshiniif tajaajila lammummaa Itoophiyaa 26 seera jallisanii osoo kachachalanii waan argamaniif seeraan gaafatamaniiru jedha waajjirichi. Lammiileen biyya alaa kan waraqaa sobaatiin biyya kana keessa jiraataa turan 12,127 akka qabaman hooggantuun waajjirichaa beeksisaniiru. Adde Salamaawit Daawit namoonni sun waraqaa sobaatiin seeraan ala biyya kana seenanii osoo jiraataniiti akka qabaman ibsaniiru. Isaan qofa osoo hin taane waggaa xumurame tokko kana keessa hojjettoonni waajjirichaa paaspoortiin wal qabatee kan maamiltoota deddeebisuun hojii lafarra harkisanii fi kachachala keessa galanii argaman 26 qabamanii seeraan akka gaafataman taasisneerra jedhan. Bara hojii 2017 keessa namoonni 3,868 ragaa sobaatiin paaspoortii fudhachuuf yaalan qabamaniiru. Isaan kana keessaa namootni 275 lammiilee biyya alaa sobaan paaspoortii Itoophiyaa fudhachuuf yaalanii kan qabamanidha. Walumaa galatti warra qabaman sana irratti hojiin seeraan gaafachuu
warra kaan biyya baasuu fi hojii hunda seera qabeessa taasisuun bara 2018 keessa cimee akka itti fufuudha kan adde Salamaawwiit ibsan. Tigraay keessatti hojjettoonni kiyya beekaa na jalaa ajjeefamaniiru jedha MSF. Dhaabbata miti mootummaa kan MSF jedhamuun beekamu jalaa bara 2021 keessa hojjettoonni isaa 3 Tigraay keessatti ajjeefamanii ture. Yeroo sanatti kan jedhame sadan isaaniiyyuu raayyaa ittisa Itoophiyaa fi loltoota Aboot gidduutti dhukaasa ture keessa akka rukutamanii du'anittidha kan ibsamee ture. Dhaabbanni gargaarsa fayyaa daangaa maleeyyii MSF jedhamu qorannoo ofiisaa taasisaa ba'ee itti bahiinsa isaa amma ifa godheera. Gabaasa qorannoo isaatiin hojjettoonni isaa sadanuu beekaa isaan irratti xiyyeeffatamee rasaasni itti roobsamee ajjeefamanii jedhe. Akka gabaasni har'a ba'e jedhutti wayita isaan du'an sana kan naannicha ture raayyaa ittisa biyyaa isaan eegee deemaa turedha. Ispeenitti hoggantuun MSF Paawulaa Giil hojjettoonni isaanii kan ajjeefaman dhukaasa raayyaa ittisa biyyaa fi waraana Aboot gidduutti osoo hin taane ta'e jedhamee itti yaadamee rasaasaan ajjeefamanii jechuun ibsaniiru. Hojjettoonni isaanii sun konkolaataa dhaabbatichaa kan faajjii dhaabbatichaa ifatti mul'atu ofirraa qabuun osoo deemaa jiraniiti bakka Abii Addii jedhamu wayita ga'an itti dhiyoorraa rasaasni itti roobeetudha kan ajjeefaman. Reeffi isaanii ammoo bakka itti dhukaafamerraa kiiloomeetira 40 fagaatee akka argame jechuun hoggantuun tunii fi dhaabbatichi ifa godhaniiru. Hojjettoonni MSF Maariyaa Hernaandeez Maatiyaa Teewodiroos Gabra Maariyaam Gabra Mikaa'elii fi Yohaannis Hayileefom Reddaa waxabajjii 2021 ture kan ajjeefaman. Dhaabbatichi raayyaa ittisa biyyaatti quba qabeera. Aga oduun kun qophaa'etti mootummaa fi raayyaan ittisa biyyaarraa kana irratti deebiin kenname hin dhaga'amne. Yaaliin taasifne hin milkoofne yoo kenname guyyaa biraa kan dhiyeessinu ta'a. Naannoo Amaaraa keessatti namoonni qe'ee irraa buqqa'an guddoo rakkoo gargaarsaa qabu jedhame. Hawaasni Amaaraa sababoota adda addaan qe'ee isaarraa buqqa'ee mooraa qubsamaa keessa jiru walakkaa kitilaa kan ta'an gargaarsa gahaa argachaa hin jiranii jedha jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Kan kana beeksise qindeessaa gargaarsa namoomaa Ochaan namootni sun hanqina gargaarsa soorataa bishaanii fayyaa fi uffataa guddaa qabu jechuun gidduu kana ibseera. Innumti argamullee dhaabbatan yeroo isaa eeggatee osoo hin taane dabaree akka kennamuufidha kan beeksise. Sababa kanaan namootni gariin mooraa keessaa ba'anii gara uummataatti baqachuu filatan. Namootni 300 ta'an kan mooraa Dabra Biraanii fi Jaarraa keessa qubatan ammoo kan nyaataniif uffatan rakkoo fayyaatiin haala ajaa'ibduu keessa jiru. Kun hunduu kan ta'e gargaarsi namoomaa isaaniif kennamu gahaa waan hin jirreefi jechuun lubbuu namaarra balaa caalu akka hin geenyeef jaarmichi akeekkachiiseera. Oduu keenya xumuraatiin Tiraamp Hamaasii fi Israa'el dhiyootti lola dhaabuuf waliigalteerra ni ga'u jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Israa'elii fi Hamaas guyyoota 60 dhukaasa dhaabuuf akka jiran abdii guddaan qaba jedhaniiru. Lolli Hamaasii fi Israa'el akka addaatti erga onkoloolessa 2023 eegaleetii Gaazaa keessaa namoonni jumlaan du'uu madaa'uu fi qe'ee irraa buqqa'uun hin dhaabbanne. Duraan pirezidaantii Ameerikaa kan turan Joo Baayiden dhuma bara hojii isaanii irratti jara lamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu sadarkaa 3 adeemee suduuda nagaan akka bu'uuf tolee jechisiisanii ture. Tiraamp erga masaraa seenaniitii sadarkaan duraa akkuma xumurameen Israa'el waadaa cabsitee jumlaan Filisteemota duguuguutti deebite. Ergasiitii xaariin dhukaasa dhaabsisuu kan Qaataarii fi Ijipti haga yoonaatti bu'aa hin buusne. Hamaasis hattee hidhee waraana Israa'el haga humna isaa ajjeesuu hin dhiifne. Israa'elis warra bishaanii fi nyaata fudhachuuf hiriire kan dhukkubsatee mana yaalaa ciisan dabalatee fixuu hin dhaabne. Qaataar guyyaa 60 akka dhukaasni Gaazaa keessaa dhaabbatuuf kan xaarte Ameerikaan tole jettee dubbicha Israa'elitti dabarsiteetti. Israa'el haal duree keessee tole jetteetti. Hamaasis amma yaadicha fudhattee tole jedhameera. Kanarratti galaalchitootaan kan gaafataman Tiraamp dhiyootti qaamni lamaanuu ji'a 2 dhukaasa dhaabuuf waliigalteerra akka ga'an abdii qabaachuu beeksisaniiru. Yoo tole jedhan namootni harka garee lamaanii jiran kan lubbuun jiranis ta'e reeffi warra du'anii abbaaf ni deebifamu. Itti aanee Gaazaan dhaabbataan nagaa akka argattutti lolli ni dhaabbata jedhu Tiraamp. Israa'el nageenya kiyyaaf jecha dhaabbataan Gaazaa keessaa waraana kiyya qubachiisuun qabaa jettee didaa jirti. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.